Itti gaafatamaan tajaajila hooggansa sodaa balaa naannoo Gaambeellaa obbo Gaatbeel Muun aanolee naannoo Gaambeellaa jaataan keessatti dheengaddaaf kaleessa balaan lolaa uumamuu isaa dubbatanii jiru. Balaan lolaa dhaqqabeen qabeenyaa fi beeyladootarra hubaatiin qaqqabu dubbachuun lubbuu namaarra garuu wanti ga'ee hin jiru jedhanii jiru. Sababaa itti balaan kun mudateef roobni cimaa roobuurraan kan ka'e kan jedhan itti gaafatamtichi haala namoota buqqaanii ilaalchisees waan jedhan qabu. የተወሰነ ቦታ ከዚህ በፊት ጎርፍ ሲያስቸግሩ ነበረው። Balaan lolaa kanaan dura bakka muraasatti mudatee ture. Gama biraan barana kanaan dura bakka lolaan itti hin uumamnetti illee uumamee jira. Lolaan kun dheengaddaa aanolee 4 keessaa nama buqqise. Galgala dheengaddaaf kaleessaa immoo aanolee 2 keessaa jiraattota buqqiseera. Waliigala aanolee 6 keessaati jiraattonni kan buqqa'an. Aanolee kanneen keessaa kanneen akka Jiikaa'oo, Maakuwii fi Laaree keessatti argamu. Gaambeellaatti namoonni qarqara lagaa baay'inaan waan jiraataniif akkasuma buqqaasamanii jiru. Ragaa isaan qindeeffanne malee. Hanga ammaatti ragaa qabnuun garuu namoonni 11,254 sababa balaa lolaa kanaan buqqaasamaniiru jechuun dubbatan. Haala ittiin mootummaan buqqaatota gargaaruudhaaf yaada irrattis yaada kennan qabu obbo Gaatbeel. ትልቁ ስራ መንግስት እየሰራ ያለው እነዚህ ህዝቦቹ ከውሃ ቦታ ወደ ደጋማ Hojii guddaa mootummaan hojjetaa jiru bakka balaa lolaan uumame kanatti namoota jiraatan bakka balaa lolaa itti mudate irraa gara bakka lafa gogaa ta'e kan biraatti geessuudha. Mootummaan qophii taasisaa jira. Dhaabbileen mootummaaf miti mootummaa haala ittiin gargaaruu danda'an irrattis mari'atamee kallattiin ni kaa'ama jechuun dubbatan. Obbo Gaatbeel osoo balaan lolaan kun hin mudatin dura ergaawwan dursanii akeekkachiisuu jiraattotaaf daddarbaa turuu isaanii dubbachuudhaan balaan amma uumame kun sababa rooba cimaarraan kan ka'e ta'uudha kan isaan himan. Kanaa wajjin wal qabatee Inistituutii Meetirooloojii Itoophiyaatti ogeessa raaga qilleensaa kan ta'an obbo Taammiruu Kabbada tibbana Gaambeellaa dabalatee bakkeewwan garaagaraatti haala rooba tureef balaa uumamaa isa hordofee dhufeen wal qabatee waan jedhan qabu. በመደበኛ ሁኔታ እንግዲህ የዚህ የሐምሌና ነሐሴ ዝናብን ስንመለከት Barana roobni baatii adoolessaaf hagayyaatti haala dilee ta'een roobaa ture. Ifa aduu sababa godhachuudhaan duumessa uumamuun bokkaan cabbii fi qaqawweessa makatee haala ittiin roobaa tures jira. Waqtii roobaa gara caalu dabarsinee jirra. Yeroo roobaa kanatti jiidhinsi lafa keessa waan jiruuf lafti bishaan ofitti fudhachuu waan hin dandeenyeef bishaan roobaa kun gara lolaatti geeddarama. Kanaafuu balaan lolaa fi sigigaachuu lafaa ni uumama. Kan yeroo darbe Finfinneetti, Gaambeellaa fi Affaar akkasumas naannoo Amaaraa, naannoo magaalaa Baahir Daariif Gondar keessatti balaan lolaa garaagaraa uumamaa turee jira. Yeroo waggoota 30 darbaniin wal bira qabamee ilaalamu sa'aatii 24 keessatti rooba cimaa jedhamutu roobaa jira jechuun dubbatan. Obbo Taammiruun akka jedhanitti Inistituutiin isaanii raagawwan haala qilleensaa dursanii akeekkachiisuu danda'an kennaa turuu dubbachuudhaan roobni cimaan ammallee itti fufaa jedhanii jiru. የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ላይ ክረምቱ ከሞላ ጎደል ተጠናክሮ እንደሚቀጥል Bakkeewwan rooba gannaa fayyadaman irratti ganni cimee itti fufuu mala. Roobni cabbiif qaqawweessa makatees akkasuma itti fufaa. Gama tokkoon roobni baay'inaan roobuun isaa miidhaa inni geessisu hubaatiin inni namaa fi qabeenyarraan ga'u. Haala gaarii isaa immoo yommuu ilaalle hidhootni biyyattii hedduun kan barana guutan sababa rooba roobaa tureeni jechuun dubbatan. Gara fuulduraatti eeggannoowwan taasifamuu qaban wal qabatees obbo Taammiruun akkas jedhu. በተለይ በወንዝ ዳርቻዎች የሚኖሩ በተዳፋትና በገደላማ አካባቢ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች Keessumaa namootni qarqara laggeeniif qarqara hallayyaarra jiraatan yeroo tokkotti haalli ittiin roobni cimaa roobuu danda'u waan jiruuf dursanii eeggannoo barbaachisaa ta'e taasisuu qabu. Kanarra darbees qonnaan bultootni yeroo roobaa kanatti ooyiruu isaanii irraa fagaachuu hin qaban. Bishaan ciisaa ooyiruu isaanii irra jiru guyyuu hordofanii bo'ootti baasanii dhabamsiisuu qabu. Roobni cimaa waan itti fufuuf jechuun dubbatan. Obbo Taammiruun akka jedhanitti akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya gara xumuraarraa jalqabee naannoo kaababaa biyyattii keessaa waqtiin gannaa bahuu kan jalqabu ta'uu dubbachuudhaan giddugaleessa lixaa fi kibba lixaa biyyattii keessatti garuu ganni itti fufa jechuudhaan hawaasni naannoowwan yaawwan gara gubbaa keessumaa yaa Abbaayiif Hawaashiin dabalatee yaawwan gara gadii jiraatu ammumaan eeggannoo gochuu qabaa jechuun yaadachiisanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.